Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guutuu sii dhageeffattu malee biren dabiren viidiyoo kana. Kan rabbi jiraachisee baatii ramadaanaa oolmaa guyyaa lammaffaa kanaan si gaate. Alhamdulillah. Rabbii kee faarfachuun sirratti yeroo hundaa'uu dirqamaa jechuudha. Akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. yoo haga amma irra geenyee soomne kanarratti rabbii keenya galateeffanne guyyaa lamaan kanarratti rabbiin tola isaatiin baatii kana nu fixachiisaa jechuudha. Insha Allah warra nagaan fixatu rabbi nu haa godhu. insha Allah ka baatii ramadaanaa keessa maaltu nurraa eegama maaltu nurraa barbaachisan yaada nama hundaati. karaa hundaanuu muqxilaata soomanaa akkasuma waan soomana namaa balleeysuu fi waan shartii ati guuttachuu qabdu kana gama hundaanuu barnoonni itti jira. Atumaayyoo nama niyyaa barnootaa qabu taate baatiin ramadaanaa baatii barnootaati jechuudha. Akkasitti barnoonni karaa hundaanuu rakkoo hin qabu. Namuma baratuutu rakkoo qaba malee. Kanaaf insha Allah baatiin ramadaanaa akkuma beekamu baatii zamana kana gaa maqaa jijjiirreeti. Baatiin ramadaanaa baatii nashiidaa. Nashiidaallee osoo nashiidaa akka qabdu taate wayya. Baatiin ramadaanaa baatii nashiidaa goone. maal jettan bada jedhana jeshee kaaroobe. Baatii nashiidaa goone malee baatiin ramadaanaa baatii barnootaati. Takheessa waan hin beekne baratanii. Takheessa salaatallee baranii. Arkaana salaataa, sharxii salaataa, muqxilaata salaataa takheessa baranii. Akkasitti baatii kana akka baatii nashiidaatii fi baatii akkasuma waa dhageeffatu qofa nu harkaa hin taasifne dhaamsa isin bira kaanna. Inshallah warra nagaan lafa fuudhee nagaan akkasin lafa kaatu rabbi nu haa taasisu. Inshallah ni jirra baatii ramadaanaa kana keessallee warri jiraatu amatallee warri jiraatu rabbi nu haa taasisu isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.